keessatti halilaan itti fufamala jedhee baay'ee olaanaa jechuun ibsan. Dubbiin Komishinii Dhimma Itoophiyaa qoratan kun yeroo ergamni hundaan xumuramaa jirutti dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa durumaa hundeeffama komishinii kana mormaa ture. Hiikaa fi tasaa dabalataan itti hima. Komishiniin qorattoota mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii bara 2021 hundaa'e kun yeroo imaanaatti kenname xumurutti jira. Turtiin ergama isaa akka dheeratu deddeebiin kan gaafate komishinichi Itoophiyaa keessa ammallee balaan guddaan haleellawwan raawwatu itti fufuu agarsiisuu jira jechuun gabaasa haaraa baaseen ibseera. Torban lama dura gabaasa biraa baaseen eeguma mootummaa fi TPLF gidduu waliigalteen nagaa raawwates yakki waraanaa fi yakki namoomaa bakkeewwan Itoophiyaa adda addaatti raawwataa jira jedhee ture. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa hin dhaabbanne kan jedhe gabaasichi ammallee waraanni Eertiraa fi milishoonni Amaaraa sarbama raawwataa jiru jedhe. Darbees naannolee keessumaa Tigraay, Amaaraa, Affaar fi naannoo Oromiyaatti badiiwwan kana dura raawwatanii fi ammas raawwataa jiran qorannaa dabalataa fiduu jedhan. Badiiwwan naannolee arfanitti raawwatan ajjeechaa jumlaa, gudeeddii, beela, dirqiin buqqisuu fi adeemsa seeraa malee hidhuu ta'uu gabaasicheera. Komishinichi gabaasa isaa har'aan agarsiistuuwwan Itoophiyaa keessatti haleellaa fi yakkii itti fufuu akeekan 8 ibseera. Dabalataan mallattoowwan kaan walitti bu'iinsi hammaachuu mala jedhes tarreesse. Ibsa bahe keessatti haala Itoophiyaa keessa fi haleellaan gara fuulduraa raawwatuu malu nu yaachiseera jedhaniiru dura ta'an komishinichaa Mohammad Chaandee Otimaan. Sababa kanaaf hawaasni idil-addunyaa gaheen qorattoota akka itti fufuu akka taasisu gaafatan. Itoophiyaan kanaan dura turtiin ergama qorattoota akka gabaabbatuu duula gaggeessitus waggaa tokkoof dheeratee ture. Yeroon dheerate sun garuu amma xumuramutti jira. Gareeleen mirga namoomaa ergamni garee qorattoota akka dheeratu gaafataa jiru. Itoophiyaan garuu himannaawwan yakkaa gabaafaman ofiin qorachuu akka dandeessu ibsuun ergamni isaa akka xumuramu ibsaa jirti. Yoo ergamni garee qorattoota kanaa haarome malee aangoon isaa guyyoota 10 booda jechuunis xumura yaa'ii mana maree mirgoota namoomaa adeemu. Meeshaa jabaan haliilaan irratti raawwate. Haliilaan raganama raawwate lubbuun darbe akka hin jirre garuu qabeenya manca'uu ambaasaaddarii Yibalxaal Ayimiroo BBCtti himaniiru. Dippiloomaatonni Itoophiyaa hamma miidhaa dhaqqabe qoratamaa akka jiru malee odeeffannoo dabalataa hin kennine. Biyya wal waraansa keessa jirtu Sudaanitti haliilaa dhaqqabe kanaaf humni dafii qaqqabaa biyyattii waraana biyyattii himate. Waraanni biyyattii garuu dhimma kanarratti waan dubbate hin qabu. Kana duras saamichi imbaasii kanarratti raawwatu qondaalli imbaasichaa BBCtti himaniiru. Firaa'ol Balaay dabalata qabdi. Ambaasaaddarri Yibalxaal haleellaa raawwateen miidhaan giddu galeessaa qaqqabeera jechuun odeeffannoo dabalataaf qaamota ilaallatu wajjin dubbataa jirra jedhaniiru. Hojjetaan embaasii Itoophiyaa Sudaan jiru biraan BBCtti akka himanitti embaasichi har'a ganama meeshaa waraanaa guddaan haleelamuu mirkaneessan. Miidhaan lubbuu namaarra ga'ee jiraachuu baatus qabeenyi manca'uusaa namoota naannicha jiran argine jedhan irraa mirkaneeffanneerra jedhu. Gareen waraana addaa Sudaan Rapid Support Force yookiin RSF jedhamuun beekamuu fi Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloon dursamu humni waraanaa Sudaan embaasii Itoophiyaa Kaartum jiru haleele jechuun fuula Tiwiitarii irratti maxxanseera. Ni humni RSF gocha akkasiin balaaleffannaa humni Al-Burhaan dhaabbilee idil addunyaa fi dippiloomatii irratti xiyyeeffachuu itti fufeeraa jedha. Mootummaan Sudaan dhimma haleellaa dhaabbilee dippiloomatii irra gahaa jira jedhamu ilaalchise ibsa kenneen qabu. Mootummaan Itoophiyaas hojjettoota isaa Kaartumitti hafan baasuuf hojjechaa jiraachuu maddeen keenyarraa odeeffanneerra. Dabalataan embaasii Itoophiyaa qofa osoo hin taane embaasiin Raashiyaa, Afrikaa Kibbaa fi United Arab Emirates haleelamuu maddi odeeffannoo keenyaa himaniiru. BBC'n embaasii biyyoota jedhaman kunneen irraa odeeffannoon arganne. Torban 3 duras embaasiin Itoophiyaa kun xiyyaara waraanaa mootummaan haleelamuun hojjetaan imbaasichaa tokko madaa'uu ibsaniiru. Magaalaa Kaartum keessa irra jireessaan kan socho'an loltoota RSF ta'uu kan himan maddeen keenya mootummaan Sudaan jarreen kanarratti haleellaa raawwachuuf yaaluu akka hin hafnes himama. Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabuu baatus foddaa imbaasichaa dabalatee qabeenyi achi keessa ture manca'uu maddeen odeeffannoo keenyaa ibsaniiru. Waraanni Sudaan humna waraanaa idilee biyyattii fi humna addaa RSF gidduutti eebila 15 bara 2023 jalqabe. Ergasii hawaasni dippiloomaatii biyyoota adda addaa magaalicha gadhiisanii bahuu beeksisaniiru. Sudaan Kaartumitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddarri Yibalxaal Ayimiroo dabalatee hojjettoonni imbaasichaa magaalichaa bahuun gara Gaadaarifitti deemuu maddeen keenya himaniiru. Itoophiyaan Gaadaarif keessaa qoonsilaa kan qabdu yoo ta'u hojjettoota eegumsaa 7 irraa Ergaabaa keessattidha. Aangawoonni yoo deeggarsi dhaqqabe malee balaan caalaa akka mudatu himan. Hoogganaan waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Gondar kaaba kan ta'an obbo Salaamiyahuun Mulaat aanaalee 11 godinicha jiran keessaa 6 gariinii fi guutummaa guutuutti gogiinsaaf saaxilamu himan. በድርቅ ምክንያት ወደ 34200 ሄክታር በላይ ኦልሬዲ በድርቅ ምክንያት ከስሞ ቀርቷል። Sababa gogiinsaan lafti hektaara 34 fi 200 ta'uu badeera. Gandootii aanaa keenya 86 ta'an keessatti roobni tasumaan hin roobne yookaan xiqqoo qofa roobe. Godina keenyatti walumaa galatti lammiileen 452 fi 800 ta'an nyaata guyyaaf ta'u gaafatu. Isaan kana keessaa atattamaan nyaati kan isaan barbaachisu 202 kan ta'anidha. Haala mirkanaa'aa amma jiruun gargaarsi tajaajila fayyaa, nyaataa, bishaaniif biroo ni barbaachisa. Tatamsa'inni dhibee akka koleeraas babal'achaa waan jiruuf isa furuuf hojiin hojjetamaa jiraatus takka takka humna godinichaa ol ta'a. Sababa gogiinsa kanaan beeladootni 53 miidhamaniiru. ጭምር ኦልሞስት ወደ 53000 የሚያክሉ እንስሳቶች አሁን በድርቁ ምክንያት ተጎድተዋል። Godina bulchiinsa sablammii Waagimraatti qindeessaa waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa kan ta'an obbo Mihirat Malaaku ammoo aanaalee godinicha keessaa hundatti roobni waqtii isaa barfatee eegaluu himu.
በተለይ በሳህላ ሰየምት ወረዳ 13 ቀበሌ ያለው ሁሉም ቀበሌ ዝናብ መዝነብ የጀመረው ሐምሌ Keessumaa aanaan Saallaa Saayii gandoota 13 qaba. Gandoota hunda keessatti roobni kan eegale adoolessa 28dha. Deebi'ee hagayya 7 irraa ganda hundatti roobni ni dhaabbate. Kanaaf aanaa kanatti lafti midhaan daraaree adda addaan guutee ture hektaara 8,000 ta'uu sababa roobni dhibeef gogee badee hafeera. Beeladooti 1,236 ta'an sababa gogiinsa kanaan du'aniiru. Maatii tokko keessaa namoonni 2 sababa beelan lubbuun isaanii darbeera. Godina keenya keessatti gargaarsi nyaataa hatattamaan isaan barbaachisa jennee namoota adda baafanneerru lammiilee 123 fi 84 ta'anidha. Walumaa galatti gandoota 26 keessatti rakkoon hanqina roobaa jira. አጠቃላይ 26ቱ ቀበሌዎች መሰረታዊ የሆነ የዝናብ ችግር አለ። ጉዳንቱን 363 ልቡ ደበኒሩ kanneen du'an keessaa gara caalu kan eertiraarraa baqatanidha. Balaan kun balaa hamaa godaantota irratti mudate keessaa tokkodha. Gaazexeessonni BBC odola Laampeeduusaatti argaman akka taajabanitti kanneen lubbuu dhaban yaadachuuf eegdonni odola kana maatii namoota fira dhaban bakka balaan dhaqqabee geessaniiru. Doonii kana yeroo ibiddi qabate namoonni bishaanitti utaaluun lubbuuf oolchan kanneen yeroos lubbuuf oolchan BBC'n dubbiseera. Kanneen keessaa tokko Iskender Gabriitidha. Doonichi kutaa hedduu qaba ture. Kutaa keenya keessa teenyetoo faarfannaa faarfachaa jirru hirribni naqabee nan muge. Sana booda naannoo ani turetti ibiddi ka'e. Akkamiin akkan doonii sana keessaa bahe hin yaadadhu. Namoota ana waliin kutaa tokko keessa turan keessaa namni lubbuun oole hin jiru. Ofii akkan galaana keessa jirullee dagadheen ture. Maaltu uumame jechuu qofa yaada ture. Waa'ee maatii kee yaadda. Lubbuu koo oolcheettee waaqa kadhatta. Namni biraa dubbisnee fi balaa kanarraa lubbuun hafe Abirahaallee Amaarammoo waa'ee yeroos ture akkanaan hima. Namoota ana waliin turan keessa ka lubbuun oolan jiru hedduun isaanii garuu balaa kanaan lubbuun isaanii darbeera. Abdii kutannaan iyya guddaatu ture. Namichi tokko Yaa beekamtuu jifachuun anaaf hiika guddaa qabaa jettee atileetiin Itoophiyaa Dirree Waltajjii gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa fiigicha daandiirraa atileetiksii addunyaa biyya Laatiiviyaa Riigaa qophaa'e irratti hirmaatee ganamaarraa biyyatti deebi'eera. Dorgommii riikardiin addunyaa lamatti galmaa irratti riikardii tokko kan galmeessite Dirree Waltajjiidha. Dirreen waggoota 5 dura shaampiyoonaa ganna 20 gadi irratti yeroo jalqabaaf biyya bakka buutee meetira 800 riikardii shaampiyoonaa galmeessitee turte. Waggaa darbee immoo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Budaapest dorgommii irratti meetira 1,500 atileetii Keeniyaa Fees Kibiyooginitti aanuun meedaaliyaa meetii argatteetti. Dilbata dheengaddaammoo yeroo jalqabaaf fiigicha daandiirraa fiigdee seenaa dalagde. Injifannoon kun siif hiika maal qaba jedhee gaafadheera. Dorgommii sammaa maayilii tokkorraa fiigdan irratti dhumura irratti kan saffisa dabaltee injifatte. Kanatti injifatte immoo atileetii Keeniyaa Fees Kibiyoogin kan baay'ee eegamaa turte. Waa'ee ishee baay'ee odeeffamaa ture. Ji'oota muraasa darban riikardii addunyaa caccabsaas turte. Shaampiyoona addunyaa irrattis milkoofteetti. Miira akkamitti dhaga'ame? Ishee mo'achuun addaa? Baay'ee namatti guddannatti dhaga'ame. Akkanatti fiigicha daandiirraa fiigichaadha. Yeroo jalqabaati waan ta'eef kana hunda yaadeetti namni ture baay'ee gammada. Ishee injifachuu miira addaa qabaa? Anaaf atileetii cimtuudha bara kana nama rikkattuu addunyaa isaa cabsee dhaasiin dorgommii aanaa shaampiyoonii kuusanii kuma dhibba keessatti nama mo'ateedha. Muuxannoon illee baay'ee miidhagstuu nama kana hana faana fiigee irraa argadhee kana mo'achuu biyyatti baay'ee gammadeera. Kanaaf hiika guddaa qaba. Jalqaba gaafa dorgommii seentan injifachuun qaba jettee dorgommii seente ati moo tura keessa yeroo fiigdanidha yaadi kun sammuutti si dhufe? Akkanatti nama mo'adha inni garuu otoo mo'adhee yaadaan qaba ture. Otoo mo'adhee kan jedhu keessa filatti bakka galuubsaa kana argeessaa fi kanan dabale eeganii bakka galuubsaa arginu hin deemne ganama kanatti fakkaata kun qaba keenya hin deemne waan ta'eef akkanatti waan dafee dhufu nutti fakkaata. Kanaaf duubatti hafuu illee jira saniin booda eeggan argin booda kana namni na'ee toosaa fi dabalee. Fiigicha daandiirraa kana dura fiigdeen beektu? Fiigeen beeku anaa yeroo jalqabaati. Eegasii booda atileetii Keeniyaa sana wayii dubbiste wanti haasoftan jira? Yookiin waan isheen sitti dubbatte jira? Bakka gammadinaan jetteetti waan wajjin haasofnan jiru. Dhuftee bakka gammadeetiin jettee? Maal isheerraa barte? Maal isheerraa muuxatteeti? Baay'ee wanta gaarii irraa baradhe. Akkatti isheen nama cimtuu waan taateef miidhannoo baay'ee qabdi akkatti nama fudhanii deeman akkatti nama mo'atan yeroo baay'ee yeroo sadii deebinee wajjin fiignee wanta baay'ee irraa baradhe. Keessumaa amma fiigicha gabaabaan olaantummaa agarsiisaa jirti booda kana ati si'achi yaadi kee maali? Kanuma caloo jedhee waaqayyo faana kanuma ol qabdi ofiisitti yaafis kanaa ol qabdi gaarii fiduun barbaada. Fageenya kam irratti fakkeenyaaf? Meetira 5,000 fi 5,000 irratti wanta gaarii fiduun barbaada hawwii waaqa faana. Tole amma ganna dhufu keessa oloompikiin jira isarratti hirmaachuufaa fedhiifaa yaadafaa akkasii qabdaa? Mee wanta gaarii galmeessinaa waa'ee karmaan caasa dogoggora jiru bakkaan ina siyaasa iddoo sirreessee siyaasa ofiisii qabdi gaarii fiduun barbaada. Sa'aatii dabalataa fooyyessuu. Tole baay'ee bareeda. Har'a ganama biyya galtanii simannaa akkamii isiniif taasisan? Meeshaa matanii boolee poosta keessa dhufanii federeeshinii haala galee baay'ee namatti tolaa fi xumuraati. Atileetiin ati fakkeenya godhatte eenyudha yookiin immoo godhachuu feetu? Qurrumessi baaba daraartuu fa'a biyyaaf warqii baay'ee fituu sa'aatii addunyaa fooyyessu. Qorannoo kana morman diddee ofii ishee hirmaachuuf murteessite. Qorannoon kun daa'imman 600 caalan hirmaachiseera. Talaalliin wayita irratti yaalamu gatii kaffalaniiru. Garuu bu'aan isaa abdii namatti tora. Qorattoonni guddoo gammadan.
Dursaan qorattootaa Dr. Alii Olootu akkanaan gammachuu ibsatan. I am proud of myself and I'm very hopeful for my community that if this vaccine talaalleen dhukkuba busaa kun milkaa'uu isaatti nan boona. Hawaasa kootiifis kun abdii guddaadha. Haala kanaan kan itti fufee yoo hawaasa talaalliin barbaachisu bira ga'e lubbuu miliyoonaan lakkaa'amu busaarraa baraaruu dandeenya. Talaalliin dhukkuba busaa inni jalqabaa RTSS jedhamu bara 2021 ji'a onkoloolessaa keessa faayidaarra oole. Talaallii haaraan R21 jedhamus isa duraan wal fakkaata garuu bu'aa qabeessummaan isaa baay'ee fooyya'eera. what we have shown is that at least in this in 1 year after the Kan dura RTSS waliyyoo wal bira qabamu bu'aa qabeessummaan isaa harka 40 hanga 45 fooyya'eera. Talaallii haga ammaa jiru keessaa kan akka kanaa bu'aa qabeessa ta'e hin jiru. Lammaffaa bu'aa qabeessummaan talaallii kanaa sadarkaa dhaabbati fayyaa addunyaa kaa'een olidha. Waggaa tokko keessatti yeroo 3 shaakalleerra dhibbantaa 75 bu'aa qabeessa ta'ee argineerra. Kun nuuf gammachuu guddaadha. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom kun gammachuu guddaadha jedhan. Dr. Matshidiso Somoyeti dhaabbata fayyaa addunyaatti hooggantuu damee Afrikaa yoo ta'an talaalliin haaraan kun qaawwa guddaa fedhiif dhiyeessii cufuuf humna guddaa akka qabu himan. Talaallii haaraa kana waggaatti miliyoona 100 oomishuuf waliigaltee irra gahameera. Talaallii dhukkuba busaa haalaan ittisu qopheessuuf tattaaffii waggaa 100 caaluuf fudhateera. Dhaabbanni talaallii oomishu guddichi Serum Institute of India waggaatti R21 doozii miliyoona 100 oomishuuf qophaa'ee kan jiru yoo ta'u waggaatti gara miliyoona 200tti guddisuufis karoorfateera. Hamma ammaatti talaallii RTSS doozii miliyoona 8 qofaatu jira. Haa ta'u iyyuu malee ogeeyyiin ammallee namoonni karaa baratamaa duraan tureen dhibee busaa ofirraa ittisuu akka itti fufan ajajaniiru. Agoobara jala rafuu fi keemikaala farra bookee busaa mana isaaniitti biifuu akka qaban dhaaman. Busaan dhibeewwan lubbuu namootaa galaafatan keessaa isa hamaadha. Keessattuu Afrikaa keessatti. Kanaafuu talaallii haaraan argame jechuun